Madana بسم الله kulkule na الرحمن kai الرحيم du الحمد kudin لله kai du رب kai na العالمين dukse na والصلاة tanyal man والسلام kalbi على der ka رسول ko na الله ko bera صلى الله jilbi عليه du وسلم enda fada falan de እንግዲህ mudi kurana አሸባሪው der ki da ge ጽንፈኛው fadu kalbi nu gwan የአረቂ fiti ma gwan አምባቹ kam ልጅ sabi የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ኩፋሩ አብናኡል ኩፋር jalde si kai resa inji ይህንን ነው faten je እንግዲህ ku kan dar ferra ማህበረሰብ fate wan du አፋር je ku na tanyal se at na ta ku da kai ገበሬ fida ላይ du wan ይህንን ki ስተኩስ fate ki ye የነበረው se na korate aba ko እኛ ta ku ወደን ke ye tu አይደለም ngai wallo sudan በመረጃና de በማስረጃ ነው አሸባሪ ነው ጽንፈኛ ነው ብለን የምንናገረው እንግዲህ sila ይሄ ka te sani injira nor bi ra ለአንድ jibbaro mo ሀገር kadda ni ዳር sinar ድንበር da bi ra ካልሆነ likin na በስተቀር zabbalin kin jitana garra የትኛው ikiliki da የአንድ ammo wala ዜጋ garra ለሆነ wal ሰው buru ati ko ta የሚተኮስ hundi dala መሳሪያ dira አይደለም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ Hoggaadhu maaf ወቀድ kaata ጀዐልናኩም mitiin ኡመመን karayyaati ዋሂደተን bakkeessa maarri baduudhaaf firiitii ወኢን walloota ካነ tuttuqaa ዘቡራ abdii abiyyiitii በእርግጥ meeshaara እውነትን nuuf fira መጣ nuuf kenna ውሸት xiyyiitii ተወገደ jettee hundi ishii ውሸት dhaaloola በባህሩ deemti ደግሞ daaraa ተወገደ arseeteetu ነው ይላል። ibiddaan taphatti. ስለዚህ እኛ በግዛታችን Akka በርስታችን afaan hin jedhan kanaa miti lolli በትውልድ bu'aa ላይ siniin duufne የመጣው jeeransaaf ጠቅላላ kallalii walloo እጃችን sodaachisu ድንጋይም baasnoo ሆነ lolli ጥይት qophaa'eefii jira እስከተኮሰብን faannoo ድረስ oliyyu hailiitu wal የመፋለም gurmeesseetaa guuttateedhaa መብታችንን mulii barustan malee hin jiru እናስጠብቃለን garagalli. ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ተመልከቱ እስማዑል ዓለም በዓለም Sodaa በመላው namaan ዓለም qabnu rabbi የምትገኙ tokko malee biyyaraa ይኸውልን nu kaasu diinni ይህንን ነው dhufnee ganna እንግዲህ malee jedheeti dhaloonni የምንከታተለው tokkummaa ሰዎች fincilee hojii nama ስላለን nyaatu biyyeetti ወሰላሙ dabale. አለይኩም ወረህመቱላሂ Namni ወበረካቱ። koo qulqulluun bargara laafessa beelawaa nyaachisee dheebotaa obaasa haqa namaan tokko sodaata rabbii isaa rakkataa gargaaree baqataa tokkiisa nyaatee irraa dhugee dammaaf dhadhaa isaa irratti raawwataa gochisiisu kanneessa. Gaafa dadhabatee lafaa kee qeerroon ofirraa balleessuuf gabrummaa firoorroo gaafa si waxalee fannifate feerroo eessatu fixata eessa seenti jarroo. Mammagaalaan walloo hamtuu siin arginii dagaagaa jiraadhaa dhiiraaf dhalaanii tokkummaa jabeessaa bakkuma jirtanii tattaafachaa jiranuu nyaachuudhaaf diinni cimsaa of eeggadhaa daraa keessanii. Tooftaa jijjiiratee tolchatee dabballee wal nu nyaachisuudhaaf takkaa rafeen bullee inni bardeen gaddaa akka garan gallee saba koo tokkoomaa wal jabeessaa malee addaan nu qoqqoodee diinni qe'ee akka nuun dhaalle. Wallorraan gungumaroo beela fangeenye eeggataatii jirra xiqqaa guddaan teenyee rafneen biyya nu takkaa dirrisaa dhageenye ka'ee nurraan ka'u roobee lafan geenye sodaasas hin qabnu nutti roobaatuma hangarraa geenye. Siin faarsa walloo koo sagalee lallabee gootummaa kan keetu mataa ol nu qabee warra dhugaaf malee sobaan tumne dibbee dhiibbaan fedhe dhufus kan hin biyyeen cabee lolaa fi ololaan kan diinni dadhabe eenyutu qaba saba rabbee ol qabe. Aarsaa barbaachisu hunda isaa kaffalaa biyya abbaa keenyaatiif taanee waardiyyaa as geenyeerra kunoo shukrii rabbii kiyyaa diinni nu balleessuuf yaadus halkan guyyaa akka rabbii malee kan namaa yoom taya. Silaa nuti hin tuqnu jarri maaf nu tuqa nuti deebitee barkunoo tuttuqaa waan nuti hin dhagahin nutti baasee maqaa shaneedha jedhama warri hin biyyenna maqaa walloo keessa jira deemaa lolaa dhaqaa jedheeti ajajaa warra sammuun qaqa. Qaniisha siin bulchin namticha baaramaa shira meeqa xaxxus walloon gootu humaa biyyuma abbaa keenyaaf yoo taane akkamaa addunyatu biyya kan nuti hin tuqnu namaa tuqanii nu kaafnaa sodaan qabnu humaa. Salphatti asin geenye durirraa eegallee lubbuu kumaatama kan itti awwaallee jaarsaa fi dargaggoo ijoollee qaqqacalee hattaa dhiira dhiisii bar durbi teenyallee biyyaaf kennite sodaa tokko malee. Goonni wareegamus gootatu dhalata diinaaf biyyan kennu lubbuu osii laata seenaan banni hojjetee dabarsa dhaloota. Biyya ofii jechuun afyaa qalbiiti biyya ofii jechuun utubaa jiruuti waan kana ta'eef lubbuun bahaa jirti durirraa eegalee hanguma har'aatti. Walloo koon daawwadhe qilleensaan bararee kamisee yaabbadhe kun bolchachi taree baateen buudiyee madagaan jala maree assalaamu alaikum ilmaan alisaaree. Achi gaheen jira kunoo baatee keessaa nagaa sin gaafadha jaarsaaf dargaggeessaan akkam nagaa qabduuti qamaa guddatti wanni keessan kuni garaadha nu nyaatti fayyaa isaa fuuna gubanne keessatti lubbuun saba keenyaa guyyumarraa baati. Lubbuun saba keenyaa guyyumarraa baati goota meeqa nyaatte gantuun afaariiti maaliif hin dhaabbanne isinirraa duuti aadaa maaliif taate maaf laalta salphatti waggaa sagal ga'ee fixeera saddeeti ofirraa dhaabnu tokkummaan kaaneeti kun dhaamsa kiyya isa xumuraati. Asumaan deebi'a gara jaallan dawwee kan waan dhufu biyya kee lafan kaayin qawwee warra gogombisee diina lafaan dhawee osoo nuuf baay'ate gootan akka dawwee jechuudha wallaahi garaan kon hawwee. Sodaata kan qabdu barjoolleen dawweeti amaarri dhageenyaan maqaa isaaniiti dhaabbateeti bu'aa bakkuma jirutti waan ta'ee yaadata magaalaa booratti takka garan galle kan bu'ee achitti seenaadhatti hojjette ijoolleen dawweeti. Seenaadhatti hojjette ijoolleen dawweeti abbootarraa dhaalta qabsoodhatti biyyetti yoom beekisiif hima abbaa isaaniiti goota barbadaa kan akka Huseeneeti leenca haati deessaa sarra shiideeti warra haxxee kute ilmaan nafxanyaati. Yoomuu hin dagannu hanga gaaf jirruuti dhaloota dhaalchifne jagnummaa isaaniiti nuti golamaan gaya kaayyoo jaallaniiti. Bu'uur kanarra gahee asumaan adeemaa biyya koon daawwadha keessa deemeetuma gamanaan as baamee gara harxummaa dafee keessan taruu hafuuraan galfadha keessa taa'eetuma. Yaa biyya saawwanii biyya dhadhaaf dammaa yaa biyya jaalalaa mi'ooftuu akka dammaa yaa jiituu lalistuu bareeda uumamaa kan itti ibsu jechaan dhabe humaa. Ijoolleen harxummaa jabduu akka sibiilaa kan diina gombiftee irra deemtu miilaan hurrii itti martee itti buuftee balaa aarsaa barbaachisu hundasaa kaffalaa kan sabaaf dhaabbattu ganamaaf galgala sanyii Muhammad Hussein leenca ija kuulaa goonni akka isaa hin argamu sulaa.
duuti safuun qabdu maal goona kaa jaala jannataan siif kadha mootii rabbal aala biyya dhalootaa koo ga'een jira qorii warra qabsoo kaase isaanii bu'urri diina nama nyaatu kan gabaabse umrii biyya gootawwanii ajoolleewwan qorii kan jaalala malee yaaduun biyya na sharrii hamtuu siin argin naaf dheeradhaa umrii Atokaashi qawwee ijoollee warra qorii dhiira wal dhageessee waliin deemtu sirrii kan lola dhageenyaa waliin teessee marii ani tanaan goraa ati tana godhi jettee wal ajajjee fudhattee hundi amrii kan wal garu achitti jettee kaarra qorii hunduu sassalaatee yaa rabbi yaa gaarii si kadhanii ati munassari jedheeti bobba'ee dhiiraa fi shamarri diina gogombisee mirgaan galee barii achitti wal ga'ee rabbiif galche shukrii Sambatee fi jiidha gurguruu barbaade kan dhabe kan akka keen jiru mee kan gootanii diina lammiin kuruu afaan lafaan qabdee amma gonfaan haaruu dhukkaaftee haa xoofte waan biyya weeraru tokkummaa waan qabu isaan irraa barru. Asiif achi ilaalee dhabe kan si caalu kan duuban deebine waan haqaaf lolu jajjabeewwan biyyaa qeerroo shanan jiilee dhaban tokkummaa ammallee dhiira dafqa namaa hin jiine takkaallee goota waan isaatiif halkan guyyaa lolee lubbuu umanaatiin moo'ee mirgaan galee dhiira caalu qeerroo shanan jiilee waggaa kuma nuuf jiraadhaa malee. Isa kan faarfatan isa kaman isaa siitaan walloo koololtuu akka sonsaa jajjabee abdii biyyaa iddaa akka kanniisaa goota soodaan qabne jaan akka qeerensaa walloo ta'uun kiyya wallaahi na boonsa.